أبمانتن halkan irra sa'aatii afuri ilmaan torba qabdi isin akkasii hojii miilaa sin qabdu meega namni mana hin qabne halkan ala bulu gizee rooba gizee qabbana meekamti ala bula waan joo isin garsiisuu barbaadeeti meeqa hojii ilaallu ta'a. نجا يا قبضني الحمد لله ايش جام مكاهي عاشا جرام عاشا ده عاشا ما عاشا ما اتوتي كو مكان فين هوا 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 ده او بلين خير فانا ترفني نغمتا وجرتاتي جبدو دا كفتي هوا نيوتي هوا عاشا هوا محمد نيوتي أما تميك أتي أما تميك أما سديد أتي أما سديد إنتاتو ورما أما تسديني تاتا أما تسديد وقا سديد وقا ميك أتي وقا أفور وقا أفور أما تو توكو أما توكو ما شاء الله إيجاد ألتي أما تميك أتي أما أفور أما تأفور ما شاء الله ما لدو جالتاتي عاشا عاشا أمتي ما ما شاء الله أمتي جالتا خانا مالي مين مالهن مال خان أمال كورشو أكم قدر نياتني مالهن كل جابي إيه شروبي شروبي متجوسا yoo kana waraabneef malee haqiiqaan arkanii saniifuu isaanis arkanii nuti amma waan qarshii takkaa fi qarshii 10 qarshii 100 akkasii kanneen sibira dabruurra hawaasni bal'aan arkee waan danda'u sibira dhaabbatee ilmaan torba qabdaa miti ilmaan torban kanaa fi bootaatti itti galtu takka yoo sii godhan sunuu furmaata bareeda. Jiraachuu turte. Iddoon dhaloota Arsii. Arsii. Ammaa fi Adaamarraa dhufe garana. Adaamarraas dhufte achi jiraachuu turte. Eeyyatti. Waggaa meeqa? Waggaa 16. Adaamaa jiraatta. Arsiidha dhaloonni kee. Dhaloonni Arsii. Ilmaan kana eessa dhalte? Adaama. Adaama dhalatanii. Abbaan isaanii lubbuun jira moo akkamitti alabboo dandeesse?
Gama lubbuun jiru akka qalbii ta'e. Fayyaan qabu. Fayyaan. Sammuutu fayyaan qabne. Eeyyatti. Dur fayyaa qabaachuu turte deemuu dandeessa moo akkam? Akkanumatti deemee mannaaraa keessa jalboo asirratti fannifadhee mannaaraa keessa deddeemaati. Maatiin ammoo makiinaa seenaa gurgura akkasitti deemadhaanii gurguraa ture. Hojjechuu turte achitti? Eeyyatti. Eega daa'ima kana rabbi narraa akkana godhee dalagaa hin dhaabe maatii kiyyatu itti dhufe jechuudha. Daa'imni bakka isa garaan qabu duuda. Dhuraa miti bakka isa garaan qabu asiin irraa ba'a. Asiin sagaraan irraa baati. Asiin sagaraan irraa baati. Asiin baasa amma udaan asiin irraa yaa. Baawwanni asiin irraa ba'a. Asiin irraa ba'a bakki fincaanii normaani. Bakka sagaraa qofa. Bakka sagaraa qofa. Akkasitti rabbiin galannaa gahu kun amma waggaa 6 fixatee 7ffaa keessa jira. Daa'imummaa kaasee. Diniggaatee kanarraa bakka ani itti deebisuu didee. Amma ijoollee tana duuba maaliin jiraachisu jirta? Rahmatuma rabbiitii fi uummata musliimaatu na qarqaaree akkanumatti guddifadhe. Adaamarra akkamii baatee direedhaa dhuftere? Adaamarraa dirdawaa akitti dhufe raajii kaasiiti deebisii naan jedhani mucaa. Raajii kaasii deebisii kanaan jedhani mucayyoon xiyyataan gafaatis amma dhiyoo quraanaan eebbifamte. Du'aayii sanirratti maallan itawaa kaadhillee harkaana dhumatte. Bakka deebisii isaan deebisii naan jedhani biyyatti illee onna jechuuf biyyi rabshaa keessa jira. Bakka biyyi kun akkana warri goddanyoonni xiyyataas dhufanii jiranii. Raammata qabdii biyyi dirdawaatuni naan jedhanii jennaani. Yoo rabbi raammata naa godhe jedheeti ka'ee isa fudhadhee dhufe. Duuba haalli irra jirtu akkami duuba amma? Alhamdulillah shukriin isatti haa jiraattu bareedduudha. Asuma jiraattan ganamaas asuma jiraattan galgalaas asuma bultan gizee roobaatis. Asuma keessa jiraata har'a bakkuma rabbi nama kaa'ee bareedduudha. Shukriin isatti haa jiraatu amma maatiin illee yoo ani biraa barumsa kana itti naqee yoo ani isa yaaluu fi gara Addis Ababaa deeme gizee takka opereeshinii godhan gizee 5 opereeshiniin isaa gizee takka opereeshinii godhan haga ji'a 6 cheekaappii tamalaalasa isa qabee kana biratti argamu daa'ima amma waggaa 14 keessa jirti mucayyooti jetaan gafaati isii malee nama biraan qabu. Bilbila ni qabdanii? Bilbila ni qabu. Mee bilbila keessan nu himaa. 77 39 Duwwaa 4. Oromiyaa City. Bilbila keessanis namni isinii bilbila akkaawuntii keessan irrattis waan rabbiin laaffiseef namni viidiyoo tana daawwate hundinuu akka isin bira dhaabbatu abdiin qaba inshaallah. Namni gandii Dirreedhaa laga harree masgiida Bilaal fuula dura namni ijaan arguu barbaadees dhufee ilaaluu danda'a. Akka isaanitti jiraatan qaamaan dhufee namni arguu danda'a. Ilmaan torbaa wajji osoo miilaan qabnee jiraachisaa jirti. Kana jechuun ilmaan rabbumaa jiraachisa. Ilmaan abbaan rabbumaa hanga rabbii nama jiraachise namuunuma jiraata. Haga ammaatti wanni na ajaa'ibe namni tokko illee mana tokko kannee fi waliin neeyne aluma kana jiraachaa jirani.
nutillee hangamta kan garaa walitti jabaachaa jirru agarsiisa. Gara jabeenya keenyaatu rooballee dhabamsiisee gara jabeenya keenya jiruu qaqqaaleessee gara jabeenya keenyaatu balaa nutti heddummeessee inshaallah sadaqaa kannachuun matuma keenyaaf dallansuu rabbiin irraa cufti balaa nurraa qabdi sadaqaa kannachuun matuma keenyaaf haa namni itti fayyadamu malee sadaqaa kannattee wanni sirraa irratti hin jirtu ati saniifuu inshaallah kakannachuu barbaaddeef duuban deebiin rabbiin bakka sii buusaa baasi namoo ka wal bira dhaabbannu abdiin qaba haadha teenya tanaa fi ijoollee daa'imaa tanaa inshaallah akka bakka itti gootan abdiin qaba inshaallah hundaafuu galatoomaa jazakallah.